Harka fuunee kabajamtoota, jaalatamtoota, daawwattootaa fi deeggartoota akkasumas hordoftoota viidiyoo keenya peejii FB fayyaa FB'dhaan akkam jirtu? Jireenyi badhaadhaa? Akkuma kana dura waadaa isinii galle dhukkuboota tokko tokko kan biyya keenyatti baay'ee beekamoo ta'an qabannee dhufna isiniin jennee turre. Akkuma waadaa isinii galle har'a dhukkuba biyya keenyatti baay'ee beekamoo ta'e tokko qabannee dhufneerra. Innis dhukkuba garaachaa yookaan coggaarraa isa jedhama. Yaa isinuu beektu yeroo baay'ee dhukkuba garaachaa kana coggaarraa bashitaa jenneeti beenu. Tarmii afaan Oromootiin baay'een keenya hin beenu. Garuu dhukkuba garaachaa jedhama. Kanaafuu dhukkuba garaachaa maaltu fida? Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya? Egaa dhukkubichi dhufeen booda immoo akkamitti of yaaluu dandeenya kan jedhu qabannee dhufnee jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'aa isiniin jenna. Jalqaba irratti dhukkubni garaachaa maaliin dhufa kan jedhuuf isa dhibbantaa guddaa kan qabatu baakteeriyaa H. pylori jedhamudha. Inni lammaffaan qorichi non-steroidal anti-inflammatorii yeroo baay'ee qorichoonni kunniin gorsa fayyaatiinis ta'uu danda'a, odoo gorsi ogeessi fayyaatiin ta'uu danda'a, odoo kan immoo gorsa ogeessi fayyaa odoo hin kennin yeroo baay'ee kennamu. Kanaafuu qorichoota kanneen akka qorichoonni kunniin yeroo baay'ee maqaan isaanii indoometaasiinii, ibuprofeenii, aspiriinii qorichoonni kunniin yeroo baay'ee dhukkuba kanneen nutti jabeessuu danda'u. Inni biraa tamboo xuuxuu. Tamboo xuuxuun sijaaraa xuuxullee dabalata. Inni biraa alkoolii dhuguu. Yommuu alkoolii dhuguu jedhamu garuu wanti isin hubachuu barbaadu alkoolii dhuguun alkoolii qabiyyeen alkoolii isaanii ol guddaa ta'an xiqqeessaniis yoo ta'e yeroo baay'ee dhukkuba kanaaf nu saaxilu. Yookaan immoo qabiyyeen alkoolii isaanii xiqqoo ta'eetu yeroo baay'ee deddeebinee kan fudhannu taanaan ammas dhukkuba kanaaf nu saaxilu jechuudha. Inni biraa rakkoo hawaasummaa yeroo baay'ee aariidhaaf nama saaxilan. Rakkooleen hawaasummaa kunniin yeroo baay'ee waldhabdee maatii keessatti waldhabdee hiriyaa fi hiriyaan waliin godhan fakkeenyaaf jaalalleewwan kan walitti bu'iinsi jaalalleewwanii akkasumas immoo hojii garmalee baay'achuu yeroo baay'ee barumsi fayyaa yeroo baay'ee kanaan beekama. Hojiin waan baay'ee namatti baa'atuuf dhukkuba kanaaf barattoonni baay'een yeroo saaxilaman argina. Inni biraa immoo hojii dhabuu akkuma beekamu biyya keenyatti baay'ee beekamaadha. Inni biraa galii gadi aanaa argachuu, mana hidhaatti jiraachuu, maatii dhabuu kunniin yeroo baay'ee dhukkuba kanaaf nama saaxilu jechuudha. Egaa kana jenne akkamitti immoo dhukkuba kanneen ofirraa of gargaaruu dandeenya yookaan akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Kanaafuu akkaataan ittiin ofirraa ittisnu tokkoffaan inni jalqabaa wanta armaan olitti isinitti hime kana irraa haga danda'amaa ta'een irraa of ittisuudha. Yeroo baay'ee namni yommuu aare alkooliitti fiiga. Alkoolii dhuguu akkas isa keessatti yeroo baay'ee of dhoksuu barbaada. Hanga alkoolii dhugdu bishaan dhugime bishaan faayidaa guddaa qaba isa ofirraa ittisuu irratti. Kanaafuu haga alkoolii dhugdu bishaan fayyadama. Bishaan illee gahee guddaa qaba waan ta'eef. Inni biraa nyaata dhukkubbii kana namatti fiduu danda'an yeroo baay'ee namoonni dhukkubbii kana qaban nyaata dhukkubbii kana itti jabeessan ni beeku. Garuu fakkeenya tuquudhaaf namatti garagara ta'ullee yeroo baay'ee mi'eessitoonni tokko tokko kanneen akka barbaree nyaata barbareen itti baa'ate akkasumas immoo buna laafaalee tokko tokko kanneen akka kookaa dhukkuba kana namoonni itti baay'isan yeroo baay'ee nu mudatanii jiru. Kanaafuu kanarraa illee of ittisa. Inni biraa immoo nyaata dhukkubbii kanarraa haga danda'amaa ta'een irraa nu baraaruu danda'an tokko tokko jiru. Isaan keessaa tokko isiniin jechuudhaaf yeroo baay'ee damma fayyadamu. Dammi baay'ee faayidaa qaba. Inni biraa qullubbii adii. Qullubbii adiin faayidaan isaa isa kanarratti yeroo baay'ee H. pylori jedhee miti duratti. Yeroo baay'ee qullubbii adiin kun H. pylori kanaaf haalli mijataan akka hin jiraanne godheet dhukkuba kanarraa akka dhukkuba kanaaf hin saaxilamne nu godha jechuudha. Kanaafuu qullubbii adiin illee faayidaa qaba. Inni biraa kuduraa fi muduraalee tokko tokko fakkeenyaaf muuzii gatiin isaa rakkasa garuu namni baay'een hin fayyadamu. Muuziin illee garaachaaf gahee guddaa qaba kuduraa fi muduraa keessa. Inni biraa kanneen hundumaa goonee humna keenyaa ol nutti yoo ta'e falli isaa gara mana yaalaa deemnee ogeessa fayyaa mariisisuudhaan dhukkuba kanaaf qorichi jira waan ta'eef akkasumas H. pylori sadarkaa isaa agama ga'e gabeennee booda qoricha kana fayyadamnee ofirraa ittisamuu kan fayyuu dandeenya jechuudha. Kana jennaa kanaafuu
Kanaafuu mana yaalaa ega deemnee boodammuyyuu dhukkuba kanaaf yaalli isaa sadarkaa dhukkubichaa irratti hundaa'a. Sadarkaan isaallee immoo yeroo tokko dhukkubichi kun sadarkaan isaa isa xiqqaa yookaan immoo mild stage irra yommuu jiraatu. Mild jechuun isa xiqqoo jechuudha. Yeroo tokko garaacha isiniin jedheera. Garaachi keenya madaa xiqqoo yommuu qabaata ta'e yeroo tokko qorichuma ogeessi fayyaa nuu kennuu fi gorsa isaan nuu laatan seeraan fayyadamne taanaan sadarkaa fayyuurra gahuu danda'a. Yeroo tokko garuuyyuu madaan kun bal'achaa deemee garaachi keenya urachuu danda'a. Yommuu urate kanammoo garaacha keenya keessa qabiyyeen jiran garaa keenya isa gadiitti gadi nam'uu danda'u jechuudha. Kun immoo balaa hamaa fiduu danda'a. Haga du'aatti illee geessuu danda'a. Kanaafuu sadarkaa kanarra odoo hin gahin dura dafneetu sadarkaa kanarra yommuu gahe garaachi keenya urate taanan immoo yeroo kana yaala baqaqsanii hodhuu nu barbaachisa jechuudha. Ispeeshaalistii yaala baqaqsanii hodhuutiin ispeeshaalaayiz godhan nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu dhukkubichi sadarkaa kanarra osoo hin gahin dura dafnee gara mana yaalaa deemnee akka dafnee yaalamnu mallattooleen armaan gadiitti isinitti himu kun yommuu dafanii nurratti mul'atan ta'e dafnee gara mana yaalaa deemuu qabna jechuudha. Sadarkaa amma isiniin jedhe kanarra akka hin geenyeef. Mallattoolee kanneen keessaa muraasni isaanii tokkoffaa dhukkubbii garaa handhuuraa oliitti irraa ka'ee gara achitti illee nutti dhagahame gara dugda keenya isa duubatti illee nutti dhagahama ta'e taanaan tokkoffaan isa kan. Inni lammaffaan immoo balaqqeeffama yookaan immoo haqqee yeroo baay'ee yeroo tokko dhiiga makachuu danda'an. Inni sadaffaan immoo yeroo tokko nyaatan duratti isiniin jedhe san nyaannee dhukkubbiin garaa kun caala nutti hammaata taanan dafneetoo gara mana yaala nutti dhiyoo jirutti deemnee dafnee akka sadarkaa duratti isiniin jedhe sanirra osoo hin gahin yaala argachuu dandeenya. Kanaafuu dafaati gara mana yaalaa deemaa. Fayyaan faayaa. Sababni fayyaa FB'dhaan qabannee dhufneef immoo tokkoffaa kana dura akkuma beekamu doktoroonni baay'een, beektonni baay'een, ogeessonni baay'een karaa garaagaraatiin fayyaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yommuu beeksisan ni mul'atu. Garuuyyuu nullee immoo wanta beeknu beekumsa keenya qabannee maaliif uummata keenyaaf fayyaa gara bifa haaraa ta'een viidiyoodhaan maaliif uummata keenya biraan hin geenye sooshaal miidiyaa fayyadamnee jechuudhaan dhufnee jira. Kanaafuu har'a booda peejii kanaan fayyaa FB'dhaan viidiyoodhaan fayyaa isin barsiisuudhaaf dhufnee jira. Kanaafuu guyyaa har'aa kana peejii keenya fayyaa FB'dhaan kaayyoo isaa isinitti himnaatii turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. Kanaafuu kaayyoon peejii keenya fayyaa FB'dhaan inni tokkoffaan dhukkuboota tokko keessattuu dhukkuboota biyya keenya keessatti baay'ee beekamoo ta'an irratti hubannoo uummata keenyaaf kennuudhaaf. Inni lammaffaan mallattoolee dhukkuboonni amma isiniin jedhe baay'ee beekamoo biyya keenyatti ta'an kana agarsiisan maal fadha kan jedhu. Inni sadaffaan egaa mallattoo fi akkasumas waa'ee dhukkubichaa beeknee booda dhukkuboota kanneen odoo isaan nu qaqqabin yookaan nu mudatin dura akkamitti ofirraa ittisuun akka danda'amu. Inni arfaffaan egaa nu mudatee booda immoo ittisuurra darbee egaa ta'ee booda dhukkuba saniif fala akkamiitu jira yookaan immoo akkamitti dawaa argachuu dandeenya, akkamitti yaalamuu dandeenya kan jedhu qabannee dhufnee jira. Dhumarratti immoo akkuma beekamu namni tokko waan tokko qabatee yommuu dhufu yaada deeggartoota isaa fi hordoftoota isaa irraa akkasumas gaafilee isinirraa ka'u hundumaa isiniif deebisuudhaaf yaada isin karaatti nu qajeelchuudhaaf isin nuuf kennitanis sirreessuudhaaf yeroo hundumaa peejiin keenya nus karaan keenya banaadha. Kanaafuu peejii keenya aga danda'amaa ta'etti laayik nu godhaa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa.